አብርሽም ማያውቃት እኔ ስለማውቅሽ ነው እንደዚህ ያልኩ ያሉት እኔ በደንብ ስለማውቅሽ ከነሱ በላይ ከኦዲየንሶችም ከአብርሽም ከነሱ በላይ እኔ ስለማውቅሽ አንተ ግልጠቅሽ ይኸውልሽ ያለፈ ታሪክ ያለፈ ነው ተርዳሽኝ አንቺና ዳኒ የፍቅር ግንኙነት ኖሯችሁ ቢሆን እንኳን ያለፈ ታሪክ ነው ገብቻል አትካጂ እንዴ ለምን የምትዋሽው ነው ዳኒ ቆይ ለምን ነው አሁን ይዋሽሽ ያለሽ ለምን ነው ብቻ ጥፋተኛ የምታረጊው ለምን ነው ራስሽን ንጹህ የምታረጊው ዳኒ ነው ምናሽ ነገር ይዋሽሽ ከሆነ ድረስ ይዋሽሽ አይደለም ይዋሽ አይደለም ዳኒ ምንድን ነው የምታወራው አትቹም እንደው ይታያል ይሄ ቀለበት ይታያል በደንብ ይታያል ስለምወደው ነው ቃል የገባው እኔም ለአንቺ ላረግልሽ ትንሽ ጊዜ እስከረን የተለያየ ነው ምንም አዲስ ነገር አትፍጠሪ ምንም አዲስ ነገር የለውም ከአብርሽ ጋር ምንም የተለየ ነገር አላደረግሽ እዚህ ጋር ስላደረገ ልብሽን ይዞታል ማለት አይደለም ገባሽ አይደል መስሎኛል ይመስል አብሽር ሻምፓት ሰላም 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 በላችሁ እሺ አብርሻዬ ኮፍያ ደግሞ እንድናረከው አውርድ አብርሽ ይኸው ዳኒ መጥቷል የምትፈልገውን ጥያቄ ይኸው በእኛ ፊት በህዝብ ፊት ጠይቀው ጀስት በሰከነ መንገድ ገብቷል ትልቅ ሰዎች ነን ተረዳኸኝ የምልህ አብርሽ እዚህ ጋር አሁን እኛ ጋር ህፃን የለም አይደል ዳኒ ህፃን አለን የለም እኮ አይደል እሱ ይኸውልህ በሰከነ መንገድ ቀስ ብለን አውርተን መፍታት እንችላለን ተረዳኸኝ አብርሽ እሱ ቀስ ብለህ ይኸው ዳኒ ያለ የፈለግከውን ነገር መጠየቅ ትችላለህ ይኸው ዳኒ በትህትና ይመልስልሃል ጠይቀው እኔ ከአንተ የምፈልገው ማለት ነው ድጋሚ ላገኘህ አልፈልግም ለመጨረሻ ጊዜ ነው ላወራ የምፈልገው ያለውን ነገር ግልጽ እንድታደርግልኝ ነው የምፈልገው ይሄን አል ከባድ አይደለም ግን ለአንተ ግልጽ ለማድረግ ሚስቴ ናት ችግር የለም ትቀራረባላችሁ አይደል መቼም ከሚስቱ በላይ ቀረበ እኔ ልቀርቦ እችላለሁ ልቀርቦ እኮ አልችልም አንተ ከወራት የምችለው ሚስቴ መሆኗንም አላመንክም ስለዚህ ስለመሆኗ ሳይሆን የማላምነው ልቡ አንተ ጋር አይደለም የሚለውን ነው እንጂ ሚስትህ ልትሆን ትችላለች ስለ ልቧ ነው እኔ ላወራ የምችለው ስለ ሚስትነቱ እንግዲህ ልትነግሪኝ ትችላለሽ Jaalatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwiyyarootittu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadhaa nagaa gootii galata waaqayyoo isiniin jedha har'as deebi'ee dhufeera ana hawwiyyarootittu jechuudha hawwi maal qabattee dhufte jechuu keessaa lafoo kan hin qabadhee dhufeerra ijoollee kana hin beektan jechuudha miidiyaa irratti beekamtoota jechuudha. Ruutaanii Fabriishii walii riyaadha jechuudha. Amma immoo yeroo kanatti akkuma jaarsaaf jaartiitti wajjiniin jiraachuutu jira jechuudha. Abriish jaarsa ergatee maatii isheetti jechuudha. Walii galanii wajjiniin jiraachuutti jiranii. ግን gidduu jiraatti rakkoon wayama uumamee jira. Rakkoon sunis ruutaan kanaan durootu Abriishii wajjin hariiroo jaalalaan jalqabeen akka Daanii wajjiniin turteetti hima jechuudha Daaniin garuu jalqabuma nam tokko yeroo hariiroo jaalalaa eegalu waan tokko wal oskuu hin qabu ifaan ifatte waan jiru hundumaa walitti himee walii qulqulluu ta'e wajjiniin hariiroo jaalalaa eegaluutu bareedduudha jechuudha yoo haga dhumaatti wajjiniin waan turanuu ta'e jechuudha yoo kijiba hin taane yeroo ammaa kijibatu baay'ata waan ta'edha. Abriishii waan hin ergasii dabarsee waan hundaayyuu sitti himeera ati maaliif na dhoskite kana jedheen ruutaadhaan ruutaan immoo waan darbee waan biraas wajjiniin hariiroo nu qabnu obboleettiidhaaf obboleessummaa malee Daanii wajjin wanti nu qabnu jiru jechuudha. Daaniin immoo kanaan dura hariiroo hiriyummaa jaalallee fi jaalallee lechanii wajjiniin qabna kan jedhu dubbataa ture jechuudha. Ammas akkasumatti dubbata.
akka waan wajjiniin haasaa sana hin xumuranneetti. Akka waan isinii daanii dhiftee gara Abrishitti deebiteetti. Akka hinaafuu wayiis natti fakkaata. Dhugaan iddoo jirtu jarumatti irraa quba qaba jechuudha. Garuu Abrish hamuu mareef dhaga'uutti jira. Kanaan dura Ruutaadhaan maafna dhuskitii. Kanaan dura jaalallee kan biraa hin qabu naan hin jenne jechuun itti jira jechuudha Ruutaadhaani. Ruutaanisanii fi Daaniin obboleettidha. Obboleessummaa malee waan biraa hin qabnu jetti. Daaniin immoo wajjiniin qabna hariiroo biraa jedha jechuudha. Dhugaa jirtu isii wajjiniin haasaa Ruutaa fidaa jedha jechuudha. Ruutaan immoo maaliif kaameeraa fuulduratti haasofnaa keessaan hin fixannu jettee dheengadda gaafa inni viidiyoo waraabaa waamu jechuudha. Amma Daaniin dhugaa qabaachuu danda'a. Ruutaan dhugaa qabaachuu dandeessi. Dhugaan iddoo jiru jara lama keessaa jaruu malachantu beeka jechuudha. Silaa jalqabumayyuu dhoskuun qabdu Ruutaan Abrishii itti himuu qabdi. Silaa akka kana hin dheeratu jechuudha isaanii. Amma rakkoo guddaa ta'eera. Abrish akka malee aare. Ati jireenya koo balleessite nagaadhaan hin teessu jechuutti jira jechuudha Daaniin Ruutaadhaani. Rakkoo ta'eera amma hordoftoonni immoo warri jara daawwatan jechuudha. Daanii maaliif tidaarii isaanii keessa gaa'ela isaanii keessa galtee jeeqxa jedhanii itti loluu jiranii. Daaniin immoo natti hin lolinaa. Anis dhugaan qaba. Dhuftee naan wajjiniin haa dubbattu dhugaa jirtu jedha jechuudha. Ruutaan immoo akkasitti miidiyaa irratti viidiyootu waraabanu haasa'uu hin feene dheengaddas hin diddee deemte jechuudha. Akkasitti rakkoon gidduu isaaniitti uumamee jira jechuudha. Amma Ruutaaniif Abrish walitti nagaa hin qabanu. Daaniin illee innisu gadumatti inuman itti fufaa hagasiin dhugaa jirtu amantutti jechuutti jira jechuudha. Isheenis Ruutaanis ishii jettee amanuutti hin jirtu dhugaa jirtu sana. Daaniinis innisuudha. Abrish gidduutti rakkatee jira. Akka malee aariirasi. Maamna dhoskii ta'eedhaanii Ruutaadhaan. Daaniidhaan natti miidha. Daaniin warruma kee gaafadhu jedhanii Abrishiin Ruutaadhaan natti miidha. Ruutaan illee ittiin himtu maaltu gidduu keessan jira kan jedhu akka malee aarii yoo dhiyaates dhiisee dhuma deema jechuudha utuu isaan xumurin. Kana dura wal beeknaa jettee Ruutaan utuu Daanitti himte utuu Abrishitti himte rakkoo hin qabu. ግን akka itti wal beektu iyyuu Daanii wajjiniin ittiin himne jechuudha. Daaniin waan hinaafes fakkaata. Yoo duraan adda baanii raatanii dhugaa dubbachuudhaaf gidduu jara ijoollee kana lachanii galuu hin qabu. Yoommoo isheen dhiiftee gara Abrishitu Daanii wajjin hin xumuratiin hariiroo jaalalaa gara Abrish dhayxeetti ta'e isheetu badii qabdi jechuudha. Akka fuula Daanii irraa mul'atutti akka hinaaf hawwaiti jechuudha. Akka waan isheen utuu isaa wajjiniin hariiroo jaalalaa qabdu gara biraa ilaalti yookaan Abrishii wajjin hariiroo jaalalaa eegalteetti mul'achuutti jira jechuudha. Wajjiniin hin dubbatanii Ruutaanis hin dhufti Abrishis hin dhufaa lolaan adda ba'an. Eengaddas viidiyoo sadii irratti waan akkana waa tokko walii galuutti hin jiranu jechuudha. Ruutaani akka waan Daanii kanaan dura hin beeynetti fakkeessaa jirti jechuudha. Daaniin immoo Ruutaa waggaa 4 duran beeka. Anibsiin waggaa 4 dura wal beeynaa jedha jechuudha. Ruutaan immoo
akka obboleessaa obboleettiitti malee hariiroo biraa wanti nu wajjiniin qabnu hin jiru jettu jechuudha. Akkasitti walii galuu didanii dubbiin dheeratee jira jechuudha. Walumatti dhufu viidiyoon hojjetamu lolaan adda ba'anii akkasitti jiran jechuudha. Hiriyoota lachaan gidduutti jaalallee lachaan gidduutti wanti tokko dhokachuu hin qabu jechuudha. Dhugaadha yoo wal jaallatan ta'e dhokachuu hin qabu. Maaliif akkanatti dhumarra rakkoo fida waan ta'eef walloos kun barbaachisaa miti. Jaalala dhugaa keessatti walloos kun barbaachisaa miti. Waan duraan darbe yoo jaalalleen keessan isinitti immoo isinis waan ergasii dabarsitan itti himtan jechuudha. Booddee akkuma Abrish waa'ee Ruutaa dhaga'ee akkasitti lola guddaa ta'e haga wal bira deemanii iddoo biraa jijjiiraachuutti jira jechuudha Ruutaaniif Abrish. Kanaafiyyuu waan ta'e walloos kun bareedaa miti jaalallee lachaan gidduutti dhugaa rakkoo guddaadha. Abrish kanaan duras miidhamee ture waan ta'eef ammas kanaan dura Ruutaan shakkuudha. Amma immoo ergi kun uumame akka inni shakku isa godheera. Kanaan duras miidhamee jira. Giddiidhaan Ruutaan hariiroo jaalalaa wajjin eegaluudhaaf giddiidhaan eegale jechuudha wajjini. Amma immoo yoo kun gidduudhaan uumamu akka malee ulfaataadha Abrishii fi rakkoodha. Waliif ifa ta'uun bareedudha. Waliif qulqulluu ta'uun bareedudha jechuu barbaadetanii.